Naannoo Harariitti daandiin asfaaltii karra Ereraa Umaraa hanga Ereriitti fulla'u kiiloomeetira 13 dheeratu marsaa lamaan akka hojjetamuuf fulbaana bara 2013 hojii kan eegale. Marsaa jalqabaan daandiin kiiloomeetira 2.5 qarshii miiliyoona 78 oliin ijaaramu kun yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti akka xumuramuuf waadaa galamusi hanga ammaatti hojiinsaa lafarra harkifachuun jiraattota komachi. Garuu gaasa diisee jira. Eegaan fi galanii fi jidduu garuu hanga ammaatti dalagaan isaa akkuma laaltee agartu kana mana hedduu diigamee jira. Akka duraan tolii gallettis dalagamaati miti dalagaan isaa jiru. Amma irra fardiin tajaajilan nuti karaan nuu beekun karaan sababni irra karaan manni irra diigame kun nuu xumuramuu tabarbaannu irra waannaan nuu xumuramuu barbaanna karaan. Dhiyeenya magaalaa Harariitti osoo argamanii yeroo dheeraaf daandii gaadhabuun rakkoo garagaraaf isaan saaxilaa turuu kan dubbatan jiraattonni dabalataan daandichi kan duraan jiru caalaa manca'uun isaa sochii hawaasummaa guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa nurraan ga'aa jira waan ta'eef daandichi yeroon nuuf xumuramuu qaba jechuunis gaafatu. Karaan keenya durii sumaan jiru dhukkee malee garuu carraa asfaaltii hirkachuun waan guddaa. Asfaaltii hirkachuun waan guddaa jechuudha. Kanaaf amma karaan kun ammas akkasumaanuu amma bakki inni itti dhaabbatu bakka sani. Bakki beenyaan itti kafalamee manni itti diddiigamee dhume jechuudha. Bakki itti dhaabbatan garuu hundoo ardaa jedha. Kunis maaliif akka ta'e hin beekne. Garuu nis diigamne eega nis diigamne nis miidhamne. Karaan bakka itti beenyaan kafalame nu gahuun dirqama ta'a jechuudha. Nus misoomaaf jecha mana diina kaana baqa maarkina qabu kun. Eega mana nurraa diigamee alabbaaneefu faayidaan nuti mana nurraa diigameef san ilaa hanga bakka jedhametti hatattamaan furmaata nu arkachuu qaba jechuudha. Mootummaa yoo nu godhe gaariidha waan jedhu. Xumura bara 2012 daandicha hojjechuuf waliigaltee raawwachuun hojiitti kan galee dhaabbanni Ecosave Engineering daandii kiiloomeetira 13 dheeratu kanaaf diizaayinaa barbaachisu hojjechuun hojiitti galusi hojiin daangaa lafa daandichaa yeroon xumuramuu dhabuun ijaarsi daandii kanaa lafarra harkifachuu himan hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Injiinar Muhammad Mu'eem. በስራው ጅማሮ አካባቢ ጥሩ አፈጻጸም ነበረው። jalqaba hojii wayitee gallu haalli jiru gaarii ture haa ta'u malee erga hojiitti gallee booda rakkoo daangaa kabachiisuu dhabuun hojiin daandii kanaa saffisaan akkan hojjetamne nu taasisuu isaatiin waggaa 4 akka lafarra harkifatu ta'eera. ትልቁ የዚህ ፕሮጀክት ተግዳሮት ሆኖ እስካሁን ለ3 እና ለ4 ዓመታት ሊዘገይ ይችላል። Daandii kiiloomeetira 13 dheeratu kana keessaa marsaa duraan daandiin kiiloomeetira 2.5 waggaa tokko keessatti ni xumurama jedhamee ture arras xumuramuu hin dandeenye yeroon xumuramuu dhabuun hojii daangaa lafaa harkifachuu ijaarsa daandii kanaaf sababa guddaa ta'uu kan himan hooggantuun biiroo geejjibaa fi misooma daandiiwwanii naannoo Hararii Injiinar Xayyibaa Abdallaa rakkoo kana furuuf mootummaa naannichaa waliin hojjetamaa jira jedhu. በተለይ ከወሰን ማስከበር ጋር ተያይዞ ቻሌንጅ የነበረባቸው ሁኔታዎች ነበሩ። keessattuu daangaa kabachiisuun walqabatee rakkoolee adda addaa nu mudatee ture garuu wayita ammaa kallattii mootummaa naannichaarraa kaa'ameen rakkoon kun hanga ta'e furamuu danda'ee jira. Piroojeektiin kamiyyuu yeroon yoo hin xumuramne hawaasaa fi mootummaafis rakkisaadha. Kanaafuu wantoota sirraa'uu qaban dhawaatumaan sirraa jira. ያንን የማስተካከል ስራዎችም አሁን ባለው ሁኔታ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። lafarra harkifachuu ijaarsa daandii kanaaf sababa kan ta'e yeroon xumuramuu dhabuun daangaa lafaa xumura bara 2015 fala waan argateef yeroo ji'a 4 hin caalle keessattis nu xumurra jedhu hojii gaggeessaan dhaabbata Ecosave Engineering Injiinar Muhammad Mu'eem. የወሰን ማስከበሩ ስራ አሁን ወደ 2015 hojiin daangaa lafaa daandichaa kabachiisuu kan xumurame bara 2015 ji'a adoolessaa keessa kana jechuun waggaa 4ffaa isaatti jechuudha. Amma garuu hojiilee hafan humna guutuun hojjannee hojii daandichaa hafan ji'a 4 keessatti xumuruuf gama keenyaan qophii jiru hunda xumurree jirra. ለማጠናቀቅ በእኛ በኩል አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገናል።
wayita jalqabaa hojiin ijaarsa daandichaa eegalu hawaasaaf waadaan kan galame daandiin aspaaltii kiiloomeetira 13 akka hojjetamuu fi hooggantuun biiroo geejjibaa fi misooma daandiiwwanii naannoo Hararii injiinar Xayyibaa Abdallaa daandiin marsaa duraa kun akkuma xumurameen baajanni haaraan qabamee ijaarsi daandii kiiloomeetira 13 guutumatti akka xumuramuuf mootummaa naannichaa waliin hojjetaa jiraachuu simaniiru. መንግስትን በጀት የያዘለት የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው። mootummaan naannichaa baajeta kan ramadeef daandii boqonnaa jalqabaa hojjetamuuf kana jechuun ammaaf kiiloomeetira 2.5 qofaadha. hudhaawwan jiran furree daandii boqonnaa jalqabaa kana akkuma xumurreen isa itti aanuuf baajeta haaraa qabannee hojiitti kan gallu ta'a. የክልሉ በጀትም ታይቶ ወደ ቀጣይ ምዕራፍ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው።